Kaaribuu keenya irraatiin keessummaa addaa tokko qabadhee dhufee jira. Guyyaa sabaaf sablammootaa irratti yaadannoo baay'een qaba. Gaazexeessituu akkasumas hundeessituu dhaabbataa Odaa Awwaardi. Laanguweejiin isaanii adda adda haa ta'u malee amalli isaanii kan biraa tokko. Haribuuf kaaribuun kun hiikni isaa tokkodha yaada. Hidha guddicha Abbayyaallee akka ilaalu kan sababa naaf aadaa keessummaa simachuu kan Oromoo bira jiru hawaasa biras naannoo biraa akka danda'amu hojiiwwan guddaa hojjechaa jirra. Moo manaa nyaatee naan jette. Anillee silaa gaazexeessotatti dabaltee anaanna. Hammuma arganneen galii keenyaan standaardii isaa akka eeggatu. Amma marsaa 9ffaa kabajuudhaaf qophii irratti argamaa jirta. Dhuunfaattis ta'u garuu ani sin gadhiisu. Sirumaa dhiisee. Miidhagina magaalattii yeroo ilaalanii Finfinneen kan itti qaanofnu miti. Itoophiyaa xiqqoo kana bakka buuteetu agarsiisaa jirta jechuudha.